قلت ربيتي Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya torbee kana waan sooshaal miidiyaa irratti yaa'aa jiru keessaa tokko aartistii tokko dinqisiifadhee jira. Egaa aartistiin kun ani aartistii qofa natti hin fakkaatu fiilmii akteriidha. Sirba jedhee fiilmii advencharii qabatee dhufe. Namni kun eenyu yoo jettan qaamolee isinii fakkaachuu mala yookiin Ibroo Ibsaa osoo hin taane Ibroo Ibsaa innis qaamoleen biyya waliin dhahaa tureera. Nutis waliin dhahamaa turreerra sababa sirba isaatiif jechuudha. Amma immoo waan advencharii fiilmii fakkaatu kan qabatee dhufe Joorji Abbuu biyyana. Joorji Abbuu weellisaa qofaa miti aktera fiilmii nama ta'uu danda'udha. Nama kana yeroo dhiyoo keessatti namticha kana yoo ilaalu yookiin aartistii kana yoo ilaalu barreessitoonni fiilmii afaan Oromoo eessa jirtu nama jechisiisa. Nama kana sirba qofatti yookiin weellisaa qofatti weelluu qofatti dhiisina. Akka dhiistanis hin barbaanne. Barreessitoonni jirra yoo hojjetan taate kitaaba sirrii yookiin iskiriptii sirrii adventure fiilmii dalaguun gama aadaatiin duudhaaf eenyummaa Afrikaa sirriitti calaqqisuu danda'u namni hojjetuu danda'u jedhee yaadana. Haalli waan gurbaa kanallee waan fiilmii akteriidhaaf dhalate natti fakkaata. Keessaayyuu fiilmii gosoota fiilmii keessaayyuu advenchariidha. Nama kana fiilmii advencharii akka hojjechiiftan sirra barbaada. Chaanalii teenya kanas subscribe follow gochaa galatoomaa ulfaadha.